بس برد هذا ما يتوليسي من أبر هاتي بريد دينان كراهارو فيتي إن جدني يزيج تكتك كان إني أنا نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الشمع ركبوني هم جمتوا تجارة تخين ورّي ماتي أفرسا توب تسنجته الران تنتهونه أبريتي أفرسا باسوراب تركام في فرنة جراي شولا تركام في فرنة هنكر رجعينجو करते का वहाँ रजैनी करते अधचाने वहाँ कर रजैनी ने इसलिए इसने तिबुल सुलाब तक ये नहीं थी अथर रायगले जिराय चुर ये सिगरते आराम में खमिया अचरा इस्सा यरंकुन खुनांग मान तबना पकाते तबा करते इफिट तबा तो जिराय चुर दरू वर्री करते फॉर्माते अक्का करते किमे अक्कास गोतु तिगम मद्दन बगा गम मद्दन सिनिजचा गम्मच्चू करते आराम तरह से सिदाफ गम मद्दन बरूस किमिया फॉर्माते फूला इसी दुरत्ती नुति गद्दे बिसने अकना कथा करने यंसा मिति अक्का करते सगले सारुवाती इसीने थी इसने अगर सुतेन्या गम्मच्चू तेसम बोध बोहिसे सिनितो तेस लगे सनी नुति रफाती सिंजरू न्याचाती सिंजरू बाने अला जिर्रा waraana keenyas babbaafnee jirra guyyaa lama qofa keessa nu qaba guyyaa lama qofa keessatti isaan lachuu wishan mana san keessaa fuudhaan qophii jala dalagaa jirra amma duree mana harkanne mana faana isin nu dhoyitee jirti bakkatti gartee isaaniin adda bahan achirraa tarkaan fudhannaan alaatuu qabnee jirra akkam jettaa sun gabaabtu tana jechuudha mee asii egaa akkuma jettu obboleettiin egaa asileen maal jettan mee atillee kanillee na shakkanii jiranii waan isaan na shakkaniif wanta hordofee faana sii baasuun qabaa jiraan asirratti ayiwaa kun agartara akkuma gartee sitti amannu nu godhuu qabda dhalaan magantaa dhalaa biraatti tayyibtu ni jirti ni beeytaami taanis siif daballaa fuutee furmaatee ati jala deemtee harkaltee isiin harkanaytee ati gartee shakkii lafirraa buusuu qabdaati. Tole mana furmaatee kan baasu isin waadaa galeetiin jira bakka baasaa jiru. Obboleettii obboleettii teessanii kimiyaan nama tuyteen qabdu arraas baruus isaan tuttuqu jira arra akkamittiin tala dhalaatti jiranii jaarsi jaartii isaa taa'ee dila isiin gartee mataa qabdee bishaan keeysee baaftee fuutee qooshaa fi daaraa hunda dibdee barbareen tuttuntee nyaachisu jirtu kana kaarabaa hunda hudduu qabdee iyyisii jirtu kana jaarsa jee haadha ilmaan isaati kamitti taa'ee dhageeffata caalaan jechuudha. Namni kun ilmu namaati. Ilmi namaa kana mango namni ilmaan gartee ilmaan jaarti isirra qabu jechuudha. Qabee fuudhee gartee isii akka cafaqanii akkana taa'ee gartee ilmoo qabatee ilmaa moganaa ta'a. Maal jechuun kasatti. Gubbaan qoreeffichisa jecha kune nama guyyaa tokko hojii ciisee wajjin. Baraan waan ajaa'ibu haadha ilmoo duratti abbaan ilmoo isaa qabee dura taa'ee haati akkasitti isii qixaaxamtu ilmoon teessee abbaaf ilmoo waliin haadha ilmoo sallaalchisu san. Isi mujirma ate isa mujirma ta'uu agarsiisu irraa immoo faashin ariifummaadha moo jaartii guyyaa tokko wajjin gachiisee beeku namni kam akkas godhu. Abboon uummata akkasii wal keessa jiraanti. Duuba ilmi namaa mee ati mee akka ati yaada asirratti qabdutti jaartii kee hogguu fuudhee gartee akka adawwiisi tahee ilmaan sirraa guuratee niin fuudha jee isuma sana nama biraatti achi garagalee qabee ilmaa irra gootee akkasii nama cafaqan ati mee hangam takka silaalee. Waraana gandaa si yaamee jaartii ilmoo ta'e qabatee sibira taa'e. Nuti bada nuun jaammalee wanni irratti gartee qabsoone waan akkana kana jechuudha waan akkana kanaan bifnee illee irra qabsoone. Hamma gaajitee isin agartan moo nagarre amma isin amma intala dhalaa jaarsi qabee gandatti yaamee ganda akka tumsisee bira taa'ee ilmoo isaa jaalaalchisu jechuun kun isin haalli kun haala gaariidha jechuudha. Itti gammadanii jirtan jechuudha fakkeenyaaf warri waan kana gammaddan hundinuu rakkoo tana waliin fudhachuu teessan isin hundinuu gartee akka garteechi ollaa irraa bakka fagoo teessanii ilaaltanii gammaddaniif sanitti furmaateen fi ilmaan dhalteen qabdu ilmaan namaa guddisaa jirti isin. Ammaan akkaan jechuudha geetti yoo wanni irraa hiitan malee wanni irraa hiikii jechuun ni jira ni beektaa waan itti goote irraa hiikii si gallakkifnaa jechuun ni jira. Maal? Waan itti goote jechuun ni jirti. Eenyurraa? Jawaateerraa? Jawaateerraa. Jawaadee fayyisii jechuun ni jirti. Jawaadee fayyisii maal asbaasii fayyisaaf jawaadeen fayyuu hin danda'u malee walitti goone lafee fi dhiigi dajdu jira bar jawaadeen fayyuu isaa duudha malee jawaadeen moo fayyatee dhagaa. Ammas. Aduma jawaadee yoo fayyiftee isii harkaa baastee rasii wayyu. Jawaadeen moo jawaadeen wilisita. Wanti jawaadee godhame waan daddarbiraati. Jawaadee irraan furmaate irraa caalatti waan daddarbaati. Taa'uuf illee teessu isaa hunda galaafachuu teessu. San gubbaan nutuu obsa fixannee jirra isaanuu qabanii isii kana waraana jiranii. Antuma keessa jechuudha dhiyeessaa mi'an qulqullinaan barbaada. Nutummaa hangam ta'u qulqulluudha hangam takka gartee wal amanneetuma gartee amantiidhaan deemnee bobbaanee gartee wooma gartee irra bobbaanee galchaa jirra. Nuti gaamma nama keenya kanaas hedduu shakkinee jira jechuudha. Isiillee amma duraan shakkiin qaba hin amanne. Anama siifi magartuun hin amanne an abada isin hojiidhaan waan hojjannechaa jirtan kana isintun amansiisuu qaban. Hin amanne Ammiirri xiyya fayyaanan qabu obboleetiyyaa ijaa jira harka namaatti booyaa jirti.
garteemi isin waan kana haan arraa suman amanne ansin amanne diinumaa fi gartee fira fayyaa adda baafatuun dadhabee haasoo teenye afaaninaa soonu kana dhugannoo jijjiirtanii guyyaa dhiyoo keessatti aan agarsiiftanii na gammachiiftan taanaan fuuldura kiyya bu'aa ta'isanii bu'aa guddoo na biraa qabdanii isin obboleeyyan kiyya ooltaniin bulinaadha amma yeroo ammaan tanaa tana keessatti dheeraadha akkaataa itti gartee jirisi harkaa ba'e bakkittoo sanis irra dhaabbadhu tana jii achiin booda gartee miti tarkaanfii irra fudhannaa nurra jirte jechuudha. Amma akkamiin jaanii beektaa? Nuti deemtee bakka sana haasnee ammarraa haasnee namoota adda facaanee barbaannee baasuu qabnaan jira. Ati furmaatee waan biraatii miti. Yooma dhugaa rabbii hagartee angaruu shakkii sirraa ammallee sumattiin dubbaddaa shakkii sirraa qaban maali jettanii gaafatte hin namanne akkaataa duraan gartee isin nagootan san guyyuma isin gabbaataniin qabamuun kuyyaas ijoolleen intalli yaa'amuunis takka dhagaji ammaas sumattiin hima uummanni kaayee dhufanii mucaan kaayee amma dhufee jira kanaaf fuula kaameeraa irratti abbaaseetiin ammaan tana isaa haasofsiisaa isaa gartee gaa arraata gartee ta'u guraa irra garraaniisi tasaa dhumattee ibseetiin foonsaa isarraa yaaddan. Na dhaggeeffadhu dhugaadha nu shakkuu ni dandeessa nuti hanga hojii nu baasas ni beektaa miti hangi nu baasisan guutuun bakka takka gisee deebi'ee nu gaafachuu dandeessa gaafadhu ammallee kan dhufe kanallee gaafadhu na duuba wal mari'atan wanni sana akkasumatti taate ani irraa quban qabuus hin jira. Akkamitti meeti akkamitti guyyaa sanatti namni kun dhugaadha ammoo jarri kun naachi wal mari'atan ati immoo irra jabduu ta'ii nama kanallee adda galchi nama kanallee gartee waan isaan jedhan isaan kana qoradhu jeetiin si wanni godheetu. Ati leenjii Guyyuma sana haa mee leenjii bareedu kan ta'e guyyuma eenyuutu amma akka mataa keessatti hogulaalte eenyuutu formoonni kanneetii fi lookeeshinaan kananii immoo eenyuutu isii sanaaf basaasa godhee fi dhufanii cimnu eeggatu danda'a jechuudha. Mucaa kanaan hamma dhufe haala. Dhageessa gaafoo mucaa kanaan shakkee ija jirti meeshin jarri kaanoo jarri kaan. Mucaa Soofiiti naa gaafadhu mucaa Soofii gaafadhu garteemi atiitu leenjii go'ee gayaan kanniif siitu raashinan godhiniif moo maalaan kanniif moo maal irratti wanni ati goote manni ati ergite kamsitti as deebi'ee sin basaasuu dandaatti Soofii namatti ergite mucaa kanaa sammaa Soofii gaafa safaataan maal Safaataan hin jirtu safaataan nama jirtu uummata magalee as gataa ibatan bakka gataa fuula kameeraa dura asitti as deebi egaa asitti gataa kan gataa gataa kuno gurbattiin gaa ati shakkitees kana isii fi gurbaan saboo oguu dhaabbattanii haasoftan eenyu wajjin hamsa jirtan isin waa ittiin jedhan ibsaniiti waan biraa wanni godhu jirtanii. Ani yeroo sun keessatti hoggasi jarri duraan wal marii qaba wal marii isaanii tan ammoo narraa chisikanii mari'atanii eegis booda marii isaanii tanallee jalatti ni chisikee gaafadhee jalatti chisikee addaan baruu daddan kalaas akkasumatti ta'ee isaanii fi isiinis amma isiin isaan shakkeettee miti jarri duraan kun wajji haasaa jira malee anaan kan deemaatii itti dhufee eegis booda jarri waliin haasaa jira isiin bal'inaan garuu anarra isii quba qaba jeetii yaadaan akkuma isiin amma jettetti. Wanni inni joo fudhatama sinni qabaate. Amma wal gama amma Amma si wal gaafadha amma dhugaatti mamman ta'a. agartee jirtaa miti intala sana akka isaan godhu jiran ayyee firra buute ati intala laati gaafadhu isa kana sirriitti. Laa anammaan ta'u dhugaa dubbachuuf isaanii Ifeen tottolchin dhaggeeffatu bikkatti deemtuu sin qabdu harkayyee jirta yoo ati dhugaa himuu baatte hidhamtee akka gartee himee godhu jiran kana daranii si godhan siran ati faan inumaa fuulaan gasi deebisee tiraachee siidee. Awal gaafatan ni qoy mee agaabattu isee agaabattu. waa kaduranii gaafadhaani. Hawaasi dubbadhu Gisee siifi. yoo isiin gartee Boqoo jala daddaabbatanii kijiba sitti himtees ammaan tana kun ogaa iyyatanii mi wal gaafuu dandeessan. Amma fakkeenyaaf ati obboleetti amma miyyoo san Nee dhalaa wajjin deemu jiran. isinis dhalaadha amma isiin saayiba isaa walitti amma isaanii narra isii quba qaba maaliif jennaan isaan kun saayiba isii san fuudhamtee deemtee irraa harka isaanii galuudhaaf ani isiitu harka keessaa qaba jeetii yaadaan maaliif jennaan isaan kun wajji jiranii namni wajji jiru kun Akkana maal jechaa jira se? namni wajji jiru kun iccitii walii qaban Walii galtee qabanii qofaltaa. Isintu walii galtee qabaa. Kun akka mana keeffadhu gaa waan isaan jedhu. Walii galtee qabanii siidhaa wajjin. Agartee ammaa sin bobba'ee waan garaa nama laleessa mee dhaabadhu waan garaa nama laleessa akkasii qabee kun maammeen fa'aa akka beekaniiti yoo ifimti hoon taatu yaala midhaan ilmi haadha nyaata kun. Ati kamitti waan kana hojjettee ati? Waan kana keessa harkaan qabu. Mucaan ragaa si bee jira kaatu. Haali borni gala haali kaayeen nuti ta'ee nuti himi wal bira finneetti namuu ija ija teessifnee wal himsiifna garuu guyyatan baaqayala adda baati. Amma isaanummaa kun waan jechaa jira mucaa waan jechaa jiruuf yoonii sin jechaa jirtu waa adda qaabti. Afaan ammaa illee haasisanii fi haadha wal adda
Amma kam akka eedetti sana maji ayyam tasbirta. Andu bakuban kabure malle isaan lama isaan sadeni wal mariyate na achitte jiru. CV isaati CV jarar ka ol keessa qaba. Akkami tarko ol keessa qabna. Gaafadhu asbira jira. Ol keessa qabna. Wayni tisirra keenye. Gaafadhu kun ammas bira taa'u jira. Lalama isi mijoota na jechuun amma isinis badde jetti isinis dalaadha isiin suni dalaadha. Anamma naaf obboleetti isiin sun. Tachitti guddiyoon bara obboleetti isaati. Nuti bara obboleessaati. Nama isii harkaa qabu san deemii bika isaan jiranii san qoradhuu yennee isiin ergaa turre badhu. Isiin ammoo deemteeti afaan biraan nutti himti obboleessa. An dubbii karaa isaati beeku abarta. An abarta amma tarkaanfii adda hin deemuudhaan. Anta na beeku. Wala man siisa kaa kuna jirri wal faalam wala kana. Haba waan biraa isaanii gartooti. Waan biraa haasoo jiranii. Inni waan biraa haasoo isii waan biraa haasoo jarri kan haadhufu jarri kan. Fanni sigaa kana jara kan fiti. Jarri kan haadhufanii. Fanni sigaa rabaatti qabii dhugaa jirtu himsiisi. Antan maan sin jagabaabdu. Obboleetni ichi jaraa kan harkaa miidhaminan. Amaanaa sirraan kaa'ee biraa kute. Amata barana kana baatame. Wooma afaan Oromoo dubbataa hundaa walaa isin fixeen addunyaa sana galaniis. Akkas. Tilmaa dubbii.